Gaafii hedduu keessan gaafatamaa jiru. Dibata mana keenya keessatti qopheeffannu yookiin ammoo karaa salphaa ta'uun dibannee akkasuma ammoo tuyyuu taa'aa keenya yookiin ammoo tuyyuu harma keenya kan jige dhaabbannu jedhanii obboleeyyan kiyya gaafii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفون وردفتوتا في كبجمتوتا رزان أورو أمانتيف كتان غندان أسوولين كودين هندي كيسانويو وروني ماتي كوتاهون سبسكرايب غوتان لايك شير غودا أكاسوما غلطوما وري آدا نججبيسا جرتان أكاسوما كيسان لفتاني كيكافي يادا كيسان كان قبدان أكاسوما جبادون هنجتان غوتون كيسان غلطوما سنين جدا اتيان سنججو سبسكرايب غوتون واي دفني فرقان دبان نتها وري سبسكرايبين غودي سبسكرايب غوتون ماتي كوت دبالما فيديو يو jaalatan qofa saniin jechuudha. Itti aansee jechuudha har'a viidiyoo naanii qabattee dhufe obboleeyyan kiyya keessanii adaraa naan jettanii yookiin rabbii jedhe hin jedhina lakkoofsa kiyya maxxansee jira waan barbaadan nagaafadha ani qophooytudha deebisuuf inshaallahu ta'ala. Akkuma beekamu har'as jechuudha razaan dhugaatii nyaata akkasuma dibataa fi qorsa hedduu gorsa nuu fiddee jirta jettanii galatooma har'a ammoo waan dibannu nuu fidii maal dibannaa taa'aa keenya kan jige wanni dibatan hin jira jedhanii akkasuma harma keenya kan jige kan deebifnu jettanii nagaafattanii fi qabadhee isinii dhufee jira haala salphaa ta'een mana keessan keessa teettanii jechuudha karaa nyaatatii fi akkasuma karaa dhugaatiitiin harma keenya kan jiges ta'ee akkasuma taa'aa keenya yookiin sheeppii jedhan san fiizikaala qaama keenyaa tolfachuu san males jechuudha fuula keenya yeroo hedduu jechuudha namoonni hin beekanii waan hedduutu harkaanu qaba waan hedduutu nu jira sababoota isas ta'ee akkasuma qorsoota isaa dabareedhaan kan irraa dubbadhuu fi ammoo tuyyuu jechuudha har'a mana keenya keessatti taa'aa keenya kan jige karaa kamiin deebisuu qabna akkasuma maal dibannee deebisuu qabna kan jedhuu fi hedduu jechuu ammas irra deebi'ee kan isiniin jedhu bishaan dhuguun barbaachisaadha sababni isaas jechuudha bishaan qaama keenya qulqulleessuu fi akkasuma mootuyyuu qaama keenya ijaaruuf hedduu kan nu gargaaru hordoftoota fi kabajamtoota kiyya harmaafis ta'ee akkasuma qaama keenya jabina qaama keenya miidhagina qaama keenyatiif baay'ee nu gargaara jabaadhaa bishaan sirriitti dhugaa isiniin jedha itti aansee jechuudha haala salphaa ta'e nyaata pirootiiniin badhaadhee fi sammalee jechuudha nyaata madaalahaa ta'e albuuda garagaraatiin badhaadhe soorachuun soorata gahaa ta'ee soorachuun nurratti dirqama sababni isaas jechuudha namoonni keenya yeroo hedduu nyaata hedduu nu furdisaa nama furdisa nyaanni nama furdisuu fi akkasuma qaama nama bareechisu garagaraa gara dibataa yoo kan tarru ta'e jalqaba irratti asitti argitan kun ataraadha ataraan faayidaa hedduu qaba tarii ataraa nyaadhuun jechuu heddii jechuun keessaa waan hin oolle biyya keenyatti akkuma beekamu ataraan karaalee hedduun kan sooratamuu fi karaa ittoo fi akkasuma mootuyyuu karaa naannahaatiin shiimoo ashuuqii jedhanii haala garagaraatiin kan soorata dhaatanidha haa ta'u malee garuu har'a ani kan qabadhee dhufe shamarran keenya irra caalan kan nagaafatan parsantii 85 ijoollee biyya arabaa jiran waan ta'eef dibata isaa nagaafatan dibata yoo jedhu ataraa dibadhaa osoo hin tahin zayitii ataraattu jira akkuma beekamu jechuudha ataraan daakkamaalee bu'aa hedduu qaba yeroo heddaa irraa kan isinii hojjedhuu fi akkasuma immoo dabareedhaan akkamitti akka fayyadamtan kan isiniif ibsu har'aaf garuu dibata qabadhee isinii dhufe itti aansee abishiidha jechuudha abishiillee dibata karaa kamiin dibanna kan jettanii fi haala salphaa ta'een manuma keessan keessa teettanii inshaallahu ta'ala akka itti dibattan kan isinii himuudha jalqaba irratti zayitii ataraa afaan arabiitiin zayitii sooyaa jettanii kan bitattanidha jechuudha sooyaa jechuun arabiidhaan abishii jechuun dhiifama ataraa jechuudha zayitii sooyaa jettanii ajachiifattan itti aansuun zayitii hilbaa jechuun akkuma beekamu jechuudha arabiidhaan akkuma beekamu abishiidha abishiin hilbaa jedhamti ataraan sooyaa jedhama zayitii kanneen bitattan jechuudha zayitii ataraa zayitii abishii zayitiidha jechuudha zayitii isaa kan mana qorsaatti gurguramuu fi akkasuma faarmaasii irraa kan oolfamudha jechuudha yeroo hedduu bitee kan fayyadamu irra caalaa jechuudha rifeensaafillee kan fayyadamuudha baay'ee gaariidha walumaa galatti dabareen har'a kan taa'aa keenya kan jige yookiin ammoo fiizikaala qaama keenya karaa kamiin tolfanna yookiin ammoo kan nu jalaa jige akkasuma lallaafee sammales jechuudha qaamni keenya akka miidhagne kan godhu jalqabni inni tokkoffaanii ataraadha itti aansee abishiidha afaan arabiitiin sooyaa fi hilbaadha itti aansillee kan biraattu jira jechuudha abishiin faayidaa guddaa kan qabduu fi zayitii isiis ta'ee akkasuma dhugaatii fi nyaata isii karaa naannayaatiin karaa hedduu yoo fayyadamne tajaajila hedduu fi akkasuma kunuunsa hedduu kan qabdudha isinii jechuu barbaade abishii fi ataratti aansee kan fayyadamuu qabdu zayituuna namoonni hin beeyin hin jiru zayituuna karaa nyaatatiin osoo hin tahin yeroo hedduu mana arabaatitti parsantii 100% ka argamu zayitii isiiti zayitii zayituuna zayitii abishii fi zayitii ataraa jechuudha biyya arabaa guutuun isaa kan guutuun hin jira haala salphaa taheen
saadaliyas tahee yookiin ammoo faarmaasii irraa akkasuma ammoo mana meeshaan bitamu suuqota garaagaraa irraa kan argatan jechuun markazoota garaagaraa irraa haala salphaa taheen zayitii zayituunaa zayitii sooyaatii fi akkasuma zayitii abishii sammales baaziliinii jechuun baaziliinii illee namoonni hedduu jechuun akka dhuunfaa kiyyaatti sababa hedduu jechuun harkaaf yeroo hundaayyuu daqiiqaan ka dibadhu baaziliiniin gosoota hedduutu jira yoo danda'ame isinii jedhame danda'ame jedhan baaziliinii hargiisa osoo gootanii bareeda yookiin kakaawaa batarka jedhu itti aansee jechuudha niiviyaan kuni hedduu jechuudha faayidaa kan qabuu fi akkasuma ammoo qaama keenya addeessuuf akkasuma qaama keenya ka'ee jechuun gurraacha garaagaraa kan nurratti bahee jedhe babarriina garaagaraa nurraa balleessuu fi qaama keenya qulqulleessuuf sammalee jechuudha harmaa fi akkasuma ammoo taa'aa keenya kan jigeef hedduu kan nu gargaarudha jechuudha obboleeyyan kiyya kanneen hunda maal goona finnee walitti kunna jechuudha zayitii kan ammoo gosoota ammoo mawaame kanneen guutuu waan tokkotti laastikii tokkotti yookiin ammoo walumaa galatti xaarmusii tokkotti naqatan jechuudha bakka tokkotti illee fakkeenyaaf mana qorsa aadaati bakka tokkotti isinii safaran zayitii kanneen zayitii ataraa zayitii abishii akkasuma ammoo zayitii zayituuna zayitolee hedduudha ammoo dabareedhaan kan isinii himu har'a zayitoota kanneen qabadhee kan isinii dhufe jechuudha zayitii abishii zayitii ataraatii fi zayitii zayituuna baaziliinii kireema niiviyaa jechuudha yookiin qibaatii niiviyaa dibata niiviyaa jechuudha dibata niiviyaa irraa dibata amma isinii mul'ise kan zayitii amma argitan kan an bakka tokkotti jechuudha walitti nayitanii booda sanii ammoo kireema niiviyaa maankaa tokko baaziliinii maankaa tokko saanii keessanitti kuttanii haaluma salphaa taheen jechuudha karaa naannahaatiin fayyadamuu dandeettan irra caalaa jechuudha mana keessan keessatti nyaataa fi dhugaatii sirreeffachuu qabdan itti aansinee zayitii kana maankaa lama kan itti goonu jechuudha baaziliinii maankaa tokko kireema maankaa tokko zayitii gosa sadiinii waliin nayinee kaanee maankaa lama itti qincee booda sanii waliin dhoowina jechuudha haaluma salphaa tahee naaf kolchaa isiniin jedha waliin gahannaa isiniin jedha haala salphaa taheen asirratti kan isinitti himuu qabu hedduu jechuu gadi fageenya nyaanni barbaachisaadha nyaatolee qaama keenyaaf madaalahaa tahee fi akkasuma ammoo qaama keenya ijaaraniif gatiin isaa ol ka'aa osoo hin tahin kan isinii hojjedhu viidiyoo inshaallahu ta'ala isiniin jedha itti aansuun haala kanaan tolfannee haala salphaa taheen kireema keenya yookiin ammoo dibata keenya wantoota 5 walitti tolfannee kana maal goona waan qadaada qabutti waan burcuqqoo ta'etti goona jechuudha firiijii kaa'uuf nu barbaachisu inni kun sanbooda harma keenya karaa amma argitan kanaan jechuudha kan dibattanii fi akkasuma taa'aa keessan ammoo bitaa fi mirga karaa mallattoo amma diimaa tahe kanaan kan dibattanii fi akkasuma kan ol sokkoomtan dibannaa kana yeroo dibattan jechuudha daqiiqaa 15 yoo xiqqaate daqiiqaa 10 gad dibachuun qabdan jechuudha isa bifa geengoo tahee fi akkasuma ammoo bifa zeeroo taheen kan dibattanidha jechuudha daqiiqaa meeqa daqiiqaa 10 yoo xiqqaate yoo isinii danda'ame harma keessanillee daqiiqaa 5 akkasuma ammoo taa'aa keessanillee daqiiqaa 10 harma keessan lamaanuu akkasuma taa'aa keessan gamana lamaanuu kan ol sukkuumtan taha haala kanaan jechuudha yoo fayyadamtanii jettan karaa salphaa taheen jechuudha mitirii fuutanii gaafa jalqabdan mitirii ilaaltanii fayyadamuu dandeettan horaa bulaa subscribe like share godhuun turtii gaarii fayyaan irraa fayyadama.